Akkam jirtu sabni Waaqayyoo ulfinni bara baraa Waaqayyoof haa ta'u. Mee harka keenya walitti buufnee Waaqayyoon hin galateeffanna. Sagaleen har'a qabadhee dhufee gara warra Roomeetti Phaawulos kan tsaafeedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irraa akkana jedha. Walii wajjin dubbifna namoonni qabattan baafachuu dandeessu. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Haleluuyaa. Nuti ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ittuma fufnee ilaaluu dandeenya, dubbifachuu dandeessu. Mata duree lallaba kooti ijoollee Waaqayyoo ta'uu jedha. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keessa wanta baay'eetu jira. Namoonni baay'een namni hundumtuu ijoollee Waaqayyooti. Bineensis kan Waaqayyooti, biqiloonnis kan Waaqayyooti, lubbu maleenis kan Waaqayyooti, lubbu qabeeyyiinis kan Waaqayyooti. Garuu inni amma nuyi jennu nuti ijoollee Waaqayyooti jedha. Ijoollee Waaqayyoo erga taane immoo warra waan hundumaa argatan hin taanedha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Warri ijoollee Waaqayyoo ta'an garaagarummaan jiru waan hundumaa argatu. Eessaa argatu? Kiristoos keessaa argatu. Namoonni ijoollee Waaqayyoo ta'anii haalli isaan hin daangessu. Waan isaan keessa jiran isaan hin daangessu. Kufaatiin isaan hin daangessu. Hiyyumni isaan hin daangessu. Dadhabbiin isaan hin daangessu. Jaamummaan isaan hin daangessu. Of harkaa dhabuun isaan hin daangessu. Qabaachuun isaan hin daangessu. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nuti ijoollee Waaqayyooti. Warri ijoollee Waaqayyoo ta'aniif maaltu ta'a kan jedhu seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 21 irratti argina. Seenaa nama tokko argina. Nama Waaqayyoo warra ta'anii fi hormatu isaaniif birmata. Ameen hin jettanisin. Warra ijoollee Waaqayyoo ta'anii fi warra Kiristoosin hin beeknetu karaa banaaf. Yoosef namni jedhamu biyya Gibxiitti darbatame. Seenaa Yoosef hundi keenya beekna. Biyya Gibxiitti erga gadi bu'ee booddee hidhamtoonni baay'een biyya Gibxii keessa jiru. Garuu kan Yoosef adda. Galgala kana kan kee adda ta'a. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Seenaan namicha kana akkuma ilaaltanii hidhamtoota baay'eetu jira. Gidirfamtoota baay'eetu jira. Garuu isa duukaa kan jiru Kiristoosidha. Si wajjiniin kan jiru galgala kana Kiristoosiin haa ta'u. Namni kun egaa Kiristoos keessa jira. Adeemsi isaa Kiristoos, deddeebii isaa Kiristoos, dhaabachuun isaa Kiristoos, nyaachuun isaa Kiristoos. Warri Kiristoos keessa jiran gaafa hundumaa hormatu balbala irraa bana. Haleluuyaa. Kiristoos keessa jiraatta. Kiristoos keessa jirta yoo ta'e hidhaan kee irra hin hiikama. Kiristoos keessa jirta yoo ta'e gaaffiin kee irra hin deebi'a. Yoosefiif kan gaaffii deebise namicha mootii biyya sanaa miti yookaan immoo namicha eegduu sana miti. Kiristoostu gara isaa dhaqeetu seenaa isaa jijjiiruu jalqabeetu garaa akka inni ho'uuf karaa namicha karra eegu Waaqayyotti dubbate. Galgala kana waan ati nyaattuun, waan ati dhudhuun, taaksii ittiin deemtuun Waaqayyo sitti haa dubbatu. Waaqayyo namatti dubbata. Haleluuyaa. Karaa qaba Waaqayyo. Inni lammaffaan warra Waaqayyoon, warra ijoollee Waaqayyoo ta'aniif maaltu ta'a kan jedhuu fi ijoollee Waaqayyoo warra ta'anii fi waan hundumaatu isaaniif ta'a. Macaafa faarfannaa boqonnaa 93 lakkoofsa 1 ilaaluu dandeenya. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'u dha'icha nama balleessu irraa si oolcha. Warra maal ta'aniif? Warra ijoollee Waaqayyoo ta'aniif dha'icha nama dha'u balaa hamaarraa Waaqayyo nama oolcha. Warra ijoollee Waaqayyoo ta'aniif as keessatti balaan isaaniin argatu. Rakkinni mana isaanii hin naqu hin jenneen. Rakkinni mana hunda keenya dhaquu danda'a. Rakkina sana keessatti garuu warra ijoollee Waaqayyoo ta'aniif irree Waaqayyoo isaa amanamaatu dhaabata. Galgala kana irree Waaqayyoo inni amanamaan siifa dhaabata. Ijoollee Waaqayyoo argitanii waan isaan ta'an gadadamuun jira, gadi bu'uun jira, iyyummaan jira. Isa kana dhiisee garuu Waaqayyo waan jirtu keessa galgala kana butee si baasa. Dhukkubi maqaa qabu jiraachuu danda'a, dhukkubi maqaa hin qabne jiraachuu danda'a. Namnumtuun dhukkubfata, namnumtuun gidirfama. Warra kan Waaqayyoo ta'aniif harka Waaqayyootu irraa hiika. Haleluuyaa. Galgala kana Waaqayyo na birmatadhaa meesin. Galgala kana Waaqayyo na birmatadhaa. Galgala kana Waaqayyo na birmatadhaa. Isa dura ijoollee Waaqayyoo ta'uutu barbaachisaadha. Birmatamuu keetiif ijoollee Waaqayyoo ta'uun dirqama. Birmatamuu keetiif mana Waaqayyoo keessatti gahee qabaachuun dirqama. Birmatamuu keetiif kadhachuun dirqama. Birmatamuu keetiif iddoon aarsaa kee iddoo hundumaa ta'uun dirqama. Namoonni baay'een addana duwwaatu iddoo aarsaadha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ijoollee Waaqayyootiif iddoo hundumaatu iddoo aarsaa isaati. Iddoo hundumaatu iddoo itti Waaqayyoon galateeffatudha. Iddoo hundumaatti iddoo itti fuula Waaqayyoo dura dhaabatudha. Ijoollee Waaqayyoo ta'uun immoo waan hundumaarraa waan adda ba'e
qulqullummaatti jireenya isaa eeggachuu, dubbannaa isaa sirreeffachuu, adeemsa isaa sirreeffachuu, daandii isaa qajeelfachuudhaan ijoollee Waaqayyoo ta'uun hin danda'ama. Yoosef caalaa namni qorame hin jiru. Mucummaa isaa argisiisuuf utuu inni mucaa Waaqayyoo ta'ee hin beekamin wanti baay'een karaa isaa banee ture. Wanta harka Waaqayyoon ala karaa sitti banu galgala kana sirraa cufeera. Wanta ilaalcha Waaqayyoo malee balbala sitti banu galgala kana sirraa cufeera. Wanta baay'eetu jira. Wanta baay'eetu namoota Waaqayyootiif qophaa'ee jira. Nuumtiyyuu as teenyee wanta baay'eedhaan jireenya keenya qorra. Sagalee Waaqayyoo dhiibneetu wanta baay'eedhaan quba ofitti qabna. Argitanii quba tokkoon isinitti qabaaramni qubni afur gara koo ilaali. Akkasin ta'inaasin ijoollee Waaqayyoo taanaan waliif kadhadhaa. Ijoollee Waaqayyoo taanaan wal gargaaraa. Ijoollee Waaqayyoo taanaan ba'aa walii baadhaa. Amma kanan ta'initti ijoollee Waaqayyoo ta'uun walitti qabama akkasumaanii ta'a. Walitti qabama akkasumaanii jireenya keenyarraa Waaqayyoo haa kaasu. Phaawulosiif Sillaasi sababa ijoollee Waaqayyoo ta'aniif miilla isaaniitti fuuncaan sibiilaa hidhamee garuu Waaqayyoon faarfatu hafuurri qulqulluun gara isaanii dhaqee fuuncaa sibiilaa jireenya isaanii irraa hiike. Galgala kana Waaqayyo fuuncaa jireenya kee irraa hiiku. Deddeebii keenyaan ijoollee Waaqayyoo fakkaachuu qabna. Adeemsa keenyaan ijoollee Waaqayyoo fakkaachuu qabna. Dubbannaa keenyaan ijoollee Waaqayyoo fakkaachuu qabna. Inni biraan ijoollee Waaqayyootii fi karaa haaraa golgaasa amanamaa sana keessaa karaan baaf. Karaasa mootummaan baasu mini. Karaasa chaayinoonni hojjetan mini. Karaasa namoonni garaagaraa qopheessan mini. Ilmi Waaqayyoo karaa haaraa qopheessa. Warra kan Waaqayyoo ta'aniif hafuurri qulqulluun galgala kana karaa haaraa qopheessa. Waan si dhukkubuuf, waan hakiimii jala dhokateef, waan siinis rakkisuuf hafuurri qulqulluun galgala kana karaa haaraa qopheessa. Ijoollee Waaqayyoo ta'uun warra kaanirraa wanti garaagarummaa godhu hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu. Galgala kana hafuura Waaqayyoon geggeeffamu nuuf haa ta'u. Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu gaa'edaansi Kiristoos keessa jiraatu. Galgalli isaanii gaa'edaansi Kiristoos, ganamni isaanii gaa'edaansi Kiristoos. Namni waa'ee namaa dubbata yoo ta'e waa'ee Kiristoos dubbatu. Galgala kana arrabni kee waa'ee Kiristoos dubbatu. Galgala kana waaree kana booda arrabni keenya isa durii irraa jijjiiramee waa'ee Kiristoos dubbatu. Yeroo baay'ee waa'ee namaa dubbachuutti ofii keenya miina. ብዙ ነገር አለ። ክርስቶስን የሚያስመስለን ብዙ ነገር አለ። ግን ክርስቶስን የማንመስል ከሆነ ክርስቲያን አይደለንም። ስም ብቻ ይዘን የምንሮጥ ከሆነ ክርስቲያን አይደለንም። መመለስ ነው ያለብን። የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን መመለስ ነው ያለብን። ንስሐ መግባት ነው ያለብን። የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ አለብን። ዛሬ ማታ የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ይሁንልን። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ይሁንልን። ሎራ ዲያባሰቦ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ይሁንልን። የእግዚአብሔርን ፊት እስካስፈለግን ድረስ፣ እግዚአብሔርን እስካላገኘን ድረስ፣ ንስሐ እስካላገባን ድረስ ዝም ብለን የማንመላለስ ከሆነ ጊዜያችንም ውድ የሆነ ጊዜያችንም እንዲሁ እንጨርሳለን። እግዚአብሔር ይፈውሳል አይፈውስም አይደለም። የት ነው ያለው? የእግዚአብሔር ሰው መሆን ምን ላይ ነው የሚታየው? መድረክ ላይ ብቻ ነው እንደ እግዚአብሔር ሰው መሆናችንን የሚታየው? ንስሐ እንግባ። የእግዚአብሔር ሰዎች መሆን አለብን። እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ፊቱን ይመልስልን። ሃሌሉያ! ፊቱ ይመለስልን። ኢሰበርባቸ ዱምነ ዮቴ ፉል ኬኛ ገራ Waaqayyo akka ilaalu barbaanna yoo ta'e, daandii haaraan jireenya keenya takkaboo barbaanna yoo ta'e, waa'een namaanuun gashu ani eenyu fuula Waaqayyoon jira jennu. Daani'eel faa Kiristoosin jireenya isaaniirra waan jiruuf, ijoollee Waaqayyoo waan ta'aniif boolla leencaatti darbataman jedha. Hafuurri qulqulluun isaanii wajjin waan jiruuf Daani'eel faa jajjabeessuun danne hafuurri qulqulluun afaan leencaa cufuu dhaqe. Galgala kana afaan leencotaa jireenya kee irraa cufeeraan. Maqaa Yesuusin afaan leencotaa jireenya kee irraa cufeeraan. Jajjabeessuun danne Daani'eel fa'iin amma lafti bari'u tastaa ittiin hin jenne, amma booruun baqaqu tastaa ittiin hin jenne, afaan leencaa cufuudhaaf gara leencotaa dhaqe. Galgala kana waan itti dhiiftee dhufte hafuurri qulqulluun si dursee tagalu. Ameen hin jettaniisin. Haleluuyaa! Hafuurri qulqulluun waan si barbaachisutti dursee agalu. Wangeelli humna qaba waan ta'eef, wangeelli jiraataadha waan ta'eef, abiddatti yeroo isaan darbatamanii ijoollee Waaqayyoo ta'uu isaaniitu jireenya isaanii keessa ture. Misaaq, Saadiraaq, Abdineegoo warri jedhamanii
abiddatti darbataman jedha kitaabni qulqulluun yeroo isaan abiddatti darbatamanii sagalee waaqayyooti maal jedhu nuti ijoollee waaqayyooti yoo nu gubees nu na gubu yoo nu baases nu na baasu hin sagannodhan hin beedhamesin hin bibalusti hin bialu እኛን ሰግድም ቢያድነንም ቢያጠፋንም አንሰግድም አሉ ቆራጥ ነበሩ ጀግና ነበሩ የአስፋልት ጀግና አይደሉም የንግግር የፌስቡክ ጀግና አይደሉም የቲክቶክ ጀግና አይደሉም የቅዱስ መጽሐፍ ጀግና ነበሩ የክርስቶስ ሰራዊት ነበሩ የክርስቶስ አምባሳደር ነበሩ አምባሳደሩም ማን ከሰን ገልገለ ከነ ጅሬኛ ከሰንራ አርገሙ ሃሌሉያ የሚያኖረን ክርስቶስ ነው ንጉሱ ያዘጋጀልንን ጮማ አንበላም አሉ እኛ ቢሆን ቅርጥፍ አርገን የነገውን እግዚአብሔር ያስባል የሚል ጥቅስ እንጠቀማለን ተውት እንጂ እግዚአብሔር የዛሬውንም የነገውንም የሚያስብ አምላክ ነው የሚያደርጉን ነገር አቁምና እቅር በላችሁ አለ እንደኛ አይነታ ነው የምናደርገውን አናቆም የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንገባ ብቻ ነው ንስሐ የምታየን የት ነው ያለው ክርስቲያን ንስሐ ገብቷል የእግዚአብሔር ሰው መሆን ይታያል ምንድነው ያስተማሩን ገረዋ ቀዮ ይላላ ገረዋ ቀዮ ይላሉን ጆሌ ዋቀዮ ነመጎዳ ገረዋ ቀዮ ይላል ገረኮ ይላላ ዴቢተኒ ቃኒን አለፈን አልተን ሄደ ዮ ገረዋ አምብራል አልተተ ቦር ዴቢተ ቃኒን ዱባ ከላሉን ከነፍ ገረዋ ቀዮ አልተታናን አቲምሳ ጋራ ጉባት ኢብሮተ በቆና ጉረ ለኮብሰ ደመራ ኢንፎኒ ሳቲን ከራሃራ ከራየሮ ሁንዱማ ጅራቱ ጎልጋ ኢሳ ኬሳ ኑፍ በኔራ ሄዳ ኢንፎኒ ሳቲን ከራየሮ ሁንዱማ ጅራቱ ጎልጋ ኢሳ ኬሳ ኑፍ በኔራ ዋቀዮ ገልገለ ከና ከራራ ጎልጋ ኢሳ ኬሳ ሲፈባኑ ከራራ ክርስቶስ ጅረኛ ነማት ይባኑ ዮምዩ እንዶም ዮምዩ እንጩፈሙ ዮምዩ እንዱከናው ዮምዩ ትንዩ ገልገለ ከና ዋን ስረክሰ ኬሳ ሲፈባሪው ዋን ስረክሰ ኬሳ ገልገለ ከና ሲፈባሪው ሲባሪው ሳንዱራ ገሩ ጆሌ ዋቀዮ ተው ኬኛ every time every situation ያዳቹ ቀምና ጎውማት ወንጌል ከነኒ ዳጋሙ ከነኒ ለለበሙ ጆሌ ዋቀዮ ተውን ከንበከሙ ጎውማት በራስላስፋ በራ ጳውሎስ ፋሲልኪንን ቱሬ በራሳኒ ማልቱ ቱሬ አርገሙ ክርስቶስ ቱሬ ኡቱ ሳመነ ቁልቁሉማት ደመኒ ዋን ዮሮን ሰበርባች ሱቱ ሳንከለተኒ ኑይሞ ብሪስ ይላንዱ ኮቱ መቃሰቲን ፈይነ ሲላና ዳኒ ማነ ቁልቁሉማት ተከኖል ገለጎዳን ገልገለ ከነ ከራኬ ረከታ ማነ ቁልቁሉማት ተላጋሉ ገልገለ ከነ ወሪዱአኒ መቃከን ዱአካን ማሎ ጀነላ ጆሌ ዋቀዮ ተውን ከኛ ማሎ ጀነላ ሀረ ክርስቲያኒ ታፔላንሱን ስረት ለጠፈውን ሳዱዋን ጋሚቲ ኦጂቲን ሆጀቹ ቀባ አቲ ታፔላሚቲ ነማ ዋቀዮ ጆሌ ክርስቶስ ኢጆሌ ክርስቶስ ተውንሞ ወረዋን እንጅረ ኬሳ ዋን ጅራቱ ባሰኒዳ ወረዋን አርገምነ ኬሳ ዋን አርገም ፍራተኒዳ ወረ የሮዱ ይትመርሱ አቲናን ዳንዴ ሰራኒዳ አከሱመት ደደቢው አንበረ ኬኛ ጥሙሩን ቀም ውልፍኒ በረበራ ዋቀዮ ፈተው ኢጆሌ ዋቀዮ ተው ኬኛ ኬሳ ዋን እንዱማ ተርገማ ኢጆሌ ዋቀዮ ተው ኬኛ ኬሳን ዱኩፈታን ጅሬኝሳ ቢየኑ ይጅሩ በከኑ ይጅሩ ኢዶኑ ይጅሩት ዱኩባ ባቴንዴም ኢጆሌ ዋቀዮ ተውን እዩማ ፖቨርቲ ስፒሪት ጅሬኛ ኬኛ ራካስ ካርታ ቢያ ኬኛ ሁመንም ኩኑቱ አርካን ቀቤ ቀደቴ ቢይ ኬኛ ጄቁምሰትን ገልጡ ሰበቢሳ ኑይ ገሩ ወራ ቲቮዞ አከንታኔ ዋቀዮ ገልገለ ከነ ሰምቡ ኬኛ አጀጀሩ ሰሙን ከ ሰሙ ክርስቶስ ታውቀባ ሰሙን ኮ ሰሙ ክርስቶስ ታውቀባ ወሪ ሰሙን ሳኒ ክርስቶስ ታይ ቢያ ሳኒቲፍ ከነቱ ወሪ ሰሙን ሳኒ ክርስቶስ ታይ ተጃልቶታ ሳኒቲፍ ከነቱ ወሪ ሰሙን ሳኒ ክርስቶስ ታይ ወልዳ ሳኒቲፍ ከነቱ ሰሙ ክርስቶስ ወሪ ቀበኒ ለፈጀ ቁምሳት ነርገመን ለፈነጋት ተርገሙ ሰበቢሳ አምባሳደር ጀ ኢጆሌ ዋቀዮ አምባሳደሮታ ዮ አምባሳደር ክርስቶስ ታኔ ሰይጣና ቢየራ ነሪኑ ታይ ዲፕሎማሲ ሰከምቱ ቢያ ቤት ነው ኤርጋ ቪዛ ማሊ ቀብዱ አምባሳደር ምንታናን ማሎች ጀነፉለ ዋቀዮ ዱራ አምባሳደሩማን ኬኛ ኢጆሌ ዋቀዩማ ኬኛ ሙልሳ አሜን አምባሳደሩማን ኮ ጆሌ ዋቀዮ ተውኮ ሙልሳ አሜን አምባሳደሩማን ኮ ክርስቶስን ነራ ሙልሳ አምባሳደር የቹን ሰፈንፈሜ ማነወራ አምባሳደሪ ጉርጉራን ከሰታውምት አምባሳደሪ ለባጅሩትሞ ጄቁምሲ እንጅራት ሰበቢሳ ጅልበሳቲን ጄቁምቲቻ ዲጋ ገልገለ ከነ ጎልጋ ሰይጣኖታ ከን ዲደንታ
bakka jirtanitti ambaasaaddarummaa keen golgaa seexanaa kan diddu Waaqayyo si haa godhu. Bakka jirtutti ambaasaaddarummaa keetiin waan haaraa akka gootu Waaqayyo si haa godhu.